Dhiirri Oromoo jaalalan beeytu, ijoolleen Oromoo maaliin beeytu, akkasin beeytu, akkanan beeytu. Ammaan booda musalsala Hindii ilaaluu injiraa mitiiree wantoota akkasii fiilmii faranjii diraamaa arabdootaa ijoolleen teenya ijoolleen Oromoo jaalalan beekanii akkasii maalii miqxisii yoo maalii dhiisaa ofirraa maaliifi kinoo akkanatti jaalala naamusa kabaja wal dhageetti akkanan nu argisiisaa jiranii jechuudha. Yuutuubaroonni Yaman keessa jiraataa turanii hedduu galatoomaa horaanuuf bulaa dhugaa waan hedduu isinirraa barataa jirra. Akkaataa jireenyas waan baay'ee isinirraa barataa jira jechuudhaan gara gama kootiin akkasuma namoonni baay'ee Salaamata isin dagannee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota akkasuma chaanaala kiyya kana share subscribe gochuudhaan guddisaa nu bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Yeroo hundaayyuu waan gaarii nu haa dubbachiisu, waan gaariis akkasumas akka yaannu waan gaariis akka walirraa barannu akkasumas afaan keenya fi aadaa keenyallee akka beekumtii argannuu fi hojjetuudha qabna. Wantoota hin taane irratti yeroo keenya gubnee yeroo keenya dabarsuu irra wantoota akkanaa kana aartii Oromoo guddisuudhaan wantoota akkanaa kana amantii wantoota akkanaa kana osoo barsiifnee dhaloota boruutiif darba waan ta'eef wantoota akkanaati irratti osoo hojjannee baay'ee gaariidhaan jedha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een miidiyaa ni fayyadamu. Dhugaa miidiyaa maaliif akka fayyadamu namoonni hin beekne baay'eetu jira. Gandaaf ganda walitti buusuudhaan amantii fi amantii wal qoqqooduu waan akkasii godhaa jiranii jechuudha. Garuu miidiyaa kanarraa mootu dhugaa ani nan baradhaa namantaa ittiin jijjiiramaa sammuu kiyyaan ittiin jijjiiraa yoo jettee waan gaarii irraas horatuu ni dandeetta, waan gaarii ittiin jijjiiramuu ni dandeetta gaafa hubattee xiinxalte jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni ijoollee Yaman keessa jiraatan irralee dubbadhee hin beeku. Dhugaa rabbii waanuma kamiyyuu haa hojjetanii isaanii gandummaa irratti dubbatu hin dhageenye, isaanii siyaasa keessa seenee dubbatu hin dhageenye, isaanii amantii keessa seenee dubbatu hin dhageenye. Maaliif tokkummaa jaalala qabanii jechuudha. Tokkummaa isaanii tokkummaa gaafa baratu yoo feetan dhugaa ijoollee Yaman irraa tokkummaa baradhaa yoo argitanii jirtan jechuudha. Sa'idoo tu eegale dura Yaman keessa yuutuubiin ani beeku Sa'idii garuu amma sadarkaa isaan gahan laalaa ijoollee baay'ee jechuudha. Yuutuubii gamtaan hojjetuudhaan yoo argitanii jechuudha yoo hubattanii ilaaltan an jalqaba kan hin beeku Sa'idoodha. Okii Adaamaa isa afaan Amaariffaan hojjeta jalqaba. Amma garuu Adaamaa tuubii kan jedhullee isa an isan arge jechuudha Yaman keessa yeroo jalqabaatiif akkasuma Yaasin Ooroo itti aansuudhaan Marroo baay'eedha jechuudha. Ijoollee likkii kana hin qabanii jechuudha. Yuutuubaroonni achi keessaa bahanii dhugaa namni sun nama jabaadha, nama sirriitti tokkummaa qabu, nama hin tuffanne yaani isaan waliif nuufuu ta'uu baatan isaan waliif hedduu kabaja waliif qabanii tokkummaa waliif qabanii tokkummaan isaanii nama boonsa. Akkanatti nullee tokko Rabbi nu haa godhuun isiniin jedha. Maaliifi waan baay'een isaanirrallee hubadhaa waliin arrabsanii piraankii wal godhan pirankii dhuunfaa isaaniitii sun dhimma dhuunfaa isaaniitii guruu waliin fidanii jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko miidiyaa irraa wal banii waan hin taane bakka piraankiillee pirankii hin taane namoota fayyadamantu jira. Ani namoota kanneen jechuudha namoota amma viidiyoo isaanii gaggabaabsee asirratti dhiyeessu Yaasin Ooroo akkasuma Ummu Kaanus Marroo Shoo Ummu Afnaan kunniin dhugaa ijoollee hedduu takkan jaaladhu kuulanilleen amma biyya galtee obsaa waliin haala kanaan jaalala isii dabarsaa jirti. Dhugaa baga gammaddee baga kanaan si gaheen jedhanii akkasumas obboleessa keenya obsaa baga rabbii kanaan si gahee tokkorraa gara lamaa taate ammallee lamarraa sadii sinaa godhun jedhanii obsaanii dhugaa nama baay'ee jabaadha. Jalqaba yuutuubii kan barsiisee yuutuubii kan banean obsaan beekaa obsaa teeknoo isa jedhu jechuudha. Akkasuma waa'ee teknoolojii waa'ee akkaataa itti fayyadama bilbila soofteerii waan adda addaa nu barsiisaa ture innillee hedduu galatoomaa namni nama xiinxalu namni nama hubatu dhugaa namoota waan gaarii nuuf godhanii karaa nuuf bananillee galateeffatuun nurra jiraata jechuudha. Namoota baay'ee saba isaaniitiif waan baay'ee godhaa jiran quuqama saba isaaniitiif qaban waan baay'ee gumaachaa jiran miidiyaa kanarratti dhugaa namoota akkasiisanii finnee galateeffataa hin jiru jechuudha. Waan baay'ee irraayyuu wantoota piraankii osoo namni tokko nama ajjeesa jedhamee osoo namni tokko waan kana godhe jedhamee sirriitti irra haasaa oolla jechuudha. Garuu namni tokko gaafa waan gaarii godhe namoota akkasii hin galateeffannu jechuudha. Maaliif galateeffamuu qaban namoonni akkasillee
Kanaaf namoota baay'ee jira jechuudha. Namoonni waan gaarii sabaaf gumaachaa jiran nuufis gumaachaa jiran barsiisaa jiranii namoota baay'eedha. Kanaaf namoota akkasiisan galateeffadha. Amma isuma xiqqoon yuutuubaroota Yemen irraa isinii eegala achirraa fi ammallee namoota baay'ee isin hin beekne garuu sabaaf waan guddaa godhaa jiranii ijoollee baay'eedha qeerroo wanti hinnaa isiniin jechuun barbaada. Haaluma kalaan itti fufaa. Fakkeenya fi namoonni karaa yuutuubii miidiyaa makamuu karaa dhuftanii amma namni tokko yuutuubii yeroon banadhu ani faayidaa yuutuubii hin barbaadu yuutuubii kabanadhee fi irraa fayyadamuu fi miti jedhan ani akka kootitti irraa fayyadamuu dhabuuf yookiin zim jedhee irra taa'ee haasa'u osoo hin ta'in irraafis fayyadamee namas fayyadaa akka kootitti jechuudha. Waan irraa hin fayyadamne tokko jalqabumaa ittiin seenu hin banadhu. Akkan irraa fayyadamullee waan beekuuf irraayis fayyadamee saba kiyyas fayyada. Waan boruuf naa ta'us kaayadhaa fi malee akkanumatti zim jedhee lakki yuutuubiin faayidaa naan qabu ani afaanuma Oromootii fi ijoollema Oromootii fi ka jedhu kana isa ani gongumaa yaada hin beeku irraayis fayyadamuu fi ittis fayyadamuu fi namaanis fayyaduu fi jechuudhaan akka kootitti karoorri koo kana namoonni biraa waan akka barbaadanitti yaada isa akkas jedhu san of keessaa balleessa gaafa akkasitti inni yuutuubiin faayidaa naan qabu itti fayyadamuu fi miti kan hin banee gaafa jettanii dhugaa irratti hojjetuu hin dandeettanii jechuudha akka irraa fayyadamtanis beeytanii akka namaanis fayyadan beeytanii hojjechuudha malee hojii kiyya jettanii hojjetudha. Yani isinii galame hojii biratti dabalata jechuudha. Hojii tokko iyyuu biizinasa tokko gaafa eegalte miidiyaan yeroo ammaa kana saffisaan namoonni guddataa jiranii karaa maallaqaatiin ta'ee biizinasa wantoota adda addaatiin saffisaan namoonni guddataa kan jiranii karaa yuutuubiitiin karaa miidiyaatiin jechuudha. Miidiyaa makamuu haa ta'u TikTok irratti yoo argitan namoonni baay'een uffata aadaa ofii wantoota bakka waan maanijenti godhu yani waan hojii isaa irratti uumate tokko karaa miidiyaatiin beeksisataa jira jechuudha. Maaliif guddina saffisaati miidiyaan feesbuukii ta'ee waanuma kamiirrattu jechuudha. Gandaan baatanii wal arrabsuu wal qoqqooduu waan akkasiisan dhiiftanii dhugaa rabbii waan jiruu keessaniif waan isinillee fayyadu waan boru ilma keessanillee fayyadu waan saba keessanillee fayyadu irratti osoo bobbaatanii hedduu bareedan jedha. Akkasumas viidiyoo gadhee viidiyoo namoota torbee kana keessa wanta ta'aa ture argitanii jirtanii hundi keessanuu jechuudha. Arginee jirra hundi keenyas goonee jirra garuu wantoota akkasiisan irraa odoo of qusannee hedduu bareedduudha. Namni tokko gaafa du'e rabbi isaa haa araaramu jennee araarama kadhatuufidha malee wantoota akkanaa kanneen wanti akkanaa kun gadheedha rabbiin biratti illee nu gaafachiisa waan ta'eef wantoota akkanaa kanarraa of qoxxobaa wanni hojjetan baay'ee jira. Namoota waan gaarii hojjetanii namoota nuuf waan gaarii nuuf buusan yuutuubii kanarraa namoota bakka hin jiran karaa gaariirratti nu fidan namoota akkasiisan irraa osoo dubbannee namoota akkasiisan irratti osoo ri'aakti goone irra wayyaa nama du'ee karaa rabbii deeme irratti waan hin taane haasofne waan hin beekne irra haasofne nama sanbadaa goone kana gaarii godhu irra isaaniif rabbii beeka waan ta'eef wantoota akkanaa kanarrallee of qoxxobaatti bana kana waa'ee aartist Haajii Shurrubbeetii fi Ilwaa namoonni wallaalaa beekan ka viidiyoo isaan irratti hojjetin hin jiru jechuudha. Wanta akkanaa kun hin barbaachisu. Wanta akkanaa kun akka nutti hin deebine isin jechuu barbaade. Kuni yaaduma dhuunfaa kiyyaati jechuudha. Namoonni akkana baay'ee jira. Ijoolleewwan biyya keessa jiranii kan biyya akkasiisan biyya ekonomiin duubatti haftuu biyya akkasumas waggarraa waggaatti lollisii kan beekame biyya Yemen jechuudha. Achirraan gargaarsa waggarraa waggaatti ijoolleen sun achi keessa ta'anii har'a warra manaa ta'anii warra makiinaa ta'anii faamilii akkana nama gammachiisu kana jiruu akkana bareeddu tana nu caalaa jiraataa jiranii jechuudha. Kana jechuun maalidha? Akka namaatitti yaadanii osoo kaanitti hin seenin osoo inaaffaa takka hin qabaatin tokkummaan hojjetanii sadarkaa kana gahan isiniif barumsa haa ta'u namoota kanarraa fakkeenya fudhadhaa. Dhugaa rabbii namoota kanarraa fakkeenya fudhadhaa. Ifin namoonni tokko duwwaa hin taa'e Kuwait hin taa'e biyya gurguddoo teettanii hin jiraa miti bakka ilaalcha keenya ta'ee hin beekan inaaffaa ta'ee hin beekan yeroo tokko nu dhiba jechuudha. Wanti keenya kun wantummaan Oromoo kun dhugaa rabbiin nu dhiba. Akkuma xiqqeenya keenya wal inaafna wanta akkanaa hin barbaachisu Oromootiyya. Kanaaf tokko taane namoota akkanaa fakkeenya godhannee isaanirraa barataa jireenya akkanaa jiraatudha malee waluma inaafne garantaanitti wallaallee garantaanitti walfinne
gaafa viidiyoon gadheen tokko miliqeet niin gabbay viidiyoo san irratti bakka hunduu hojjetu fiiguun nun barbaachisu namoota akkanaa kana finne namoota rabbii isaaniitiif jedhanii waan gaarii godhaa jiran miskiina gargaaraa jiran namoota akkanaa kana fidaati react irratti godhaa hojjedha maaliif waan keeridha isaanillee beeksisaa jirtan guddisaa jirtanii akka inillee jajjabaatee hojii san irratti cimee hojjetu godhaa jirtan malee waan gadhee tokko irratti viidiyoo walirraa hojjetu maaliif barbaachise isinin jechuu barbaada kuni gaafii kooti isinii fi kanaaf wantoota akkanaa kanarraa of qusadhaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ijoolleen keenya jaalala beekan dubartiin teenya ijoolleen dhiiraa ijoolleen oromoo jaalala hin beekanii maalii akkasiisan dhiisa ni beekanii nuti qabata yoo tolchine ni beekan akkasumas warri dhiirallee nuti isin amala yoo nuti toltan nus akkasuma hundi keenya jechuudha gaafa ati ofii keetiif gaarii taate gaafa ati amala qabeessa amala qabeettii taate wannummaan sitti dabu tokko hin jiru gaafa ati karaa keeritirra karaa seeratirra karaa rabbi jaalaturra gaafa deemte dhugaa wannummaan sitti dabu tokko hin jiru jedhee yaadaan gama kootinii kanaafi yaada akkasii irraa bilisa ta'a biliis wantoota akkasiisanii yaaddanii sammuu keessan of hin dhukkubsinaa isinin jechuun barbaada. Kanaafuu obboleewwan kiyya YouTube kiyya kana share subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isinin jechuun barbaada akkasumas channel kiyya akka guddatu so akka nus guddannee waan gaarii hojjannee bakka gaarii waliin kennu share subscribe gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan asumaan isin gaafadha. Ani waan ofii channelin jedhama akkasumas share subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isinin jechuun jaaladha Oromootiyaa waan gaarii walirraa haa barannu waan gaarii haa dubbannu waan gaarii nu haa dubbachiisu isinin jechuun barbaada akkasumas uf jaaladha sirriitti uf jaaladha isinin uf dhaggeeffadha uf jaaladha dhugaa gaafa uf jaalanne wantoota baay'ee jireenya keenya keessatti jijjiiruu dandeenya waan ta'eef uf jaalachuun aadaa keenya haa ta'u uf kabajuun aadaa keenya haa ta'u gaafa uf kabajne nama biraas kabajna akkasumas yoo nuti uf kabajne namni biraallee nu kabajaa jechuudha wantoota akka miidiyaa irraa argaa jirru nama arrabsuu safuu aadaa cabsa wantoota akkasiisan irraa bilisa isin haa godhu waan gaarii nu haa dubbachiisu bakka gaarii nu haa oolchuun isinin jedha kabajamtoota fi hordoftoota dhaggeeffattoota yaa namoonni nan beene asumaan na baraa share subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isinin jechuun barbaada irra deddeebi'ee share subscribe naaf godhaa subscribe illee kadhadhee hin beeku garuu subscribe naaf godhaa ani badhaasa servicii argachuun barbaada waan ta'eef jechuudha isinii galaa miti akkasumas yeroo koomenti bareedduu barreessitan like gizee gootan nama jajjabeessitan gara fuulduraatitti waan haarawaa akka namni qabatee gad dhufu nama gootan waan ta'eef wantoota akkasiisan irratti nu jajjabeessaa ana bichaa osoo hin ta'in namuma afaan Oromoo dubbatu kamiyyuu irra deematii jajjabeessaa isinin jechuun barbaada Oromootii qaalii bakka gaarii oolaa waan gaarii dubbadhaa waan yaaddan hin dhabinaa ka haamattan ka facaafattan haamadha kan haamattan nyaadha isinin jechuun barbaada warra bara kana warra bara egeree nu haa godhu jecha nagahaan naa tura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagarra naaf tura jiraadha horaa dagaagaa deebanaa isinin jechuun barbaada bye bye.